Beemalkaabuna Rabbi kadhanna Beentuluu yaana Rabbi kadhanna kana duudhaan Oromoo ulkay irreessa qabanna ulkay irreessa qabanna Beemalkaabuna Rabbi kadhanna Kayituluu yaana Rabbi kadhanna kana duudhaan Oromoo ulkay irreessa qabanna ulkay irreessa qabanna Oromoon sirna gadaa kana qocatee bocatee ittiin bulmaata eegalee gaafa dhalti namaa dhalatteerraa kaasee hortuu fi horaan gaafa dhalatteerraa kaaseeti sirna ittiin bulmaataa kan Oromoon bocatee qocatee jaarraa jaarrarratti baraa bararratti itti fooyyessaa irraa hir'isaa kan ummata isaa miidhe irraa hir'isaa kan ummata isaa barbaachisu itti ida'aa itti gumaachaa Oromoon akkasitti bulaa ture akkasitti bulchaa ture. Gaafa Afrikaa kanarratti yeroo duraatiif saba ittiin bulmaata bocatee qocatee ittiin bulee biyya bulche yeroo duraatiif Afrikaa irratti saba ittiin bulmaata qabu saba aadaa fi safuu qabu akkasii sirni gadaa Oromoo mootummoota darba keessatti sirna gadaa Oromoo kan laaffisuu fi cabsuuf gidiraan irratti hojjetamin hin jiru. Mootummoota darban keessatti wanna hedduutu irratti hojjetame sirna gadaa Oromoon ittiin bulu kan harkaa gatuuf laaffisuuf dhamaasuuf jaanjessuuf balleessuuf mootummoonni yeroo yeroon geeddaraman wanna baay'ee irratti hojjete sirna gadaa Oromoo kan ummanni Oromoo immoo takkuun jilbiiffanne ummanni Oromoo takkuun jilbiiffanne sirna gadaa kana qabateetum oduma du'u oduma cabu oduma baqatu har'aan eegee jira ija duratti bahuu jammaree addunyaafillee hambaa ta'ee galmaa'ee jira sirni gadaa Oromoo kun kaleessa Oromoon qaroominni isaa paartiin inni ittiin bulee bulfatu paartii 5 har'a gara 50 olii ta'ee jira paartii 50 ol ta'e kun immoo paartii bulchu kanatti walitti siqee warratee paartii biyya bulchu kana walitti siqee aantummaa saba Oromooti mari'atee kan bulchu ummata Oromooti saba afaan tokko dubbatu saba aadaa fi safuu tokko qabu walitti siqee warratee walitti gabaabsee wal jalaa dhaga'ee ijaaramutu irra ture akkas godhamaa jira hoggattoo jennu akkas godhamaa hin jiru. Paartoleen siyaasaa yookaan paartoleen morkattoonni kun baay'inarraa kan ka'e ba'aa saba Oromooti irratti ta'aa jira. Baay'inarraa kan ka'e ba'aa saba Oromooti ta'aa jira. Ba'aa immoo paartii nu bulchu kana jalaa dhaga'u wal jalaa abboomuu dhabu kuni ummata Oromoo jaanjessaa jira. Ummata Oromoo raanka jira. Har'a kaafaa'uun kan biraa dubbata. Boru paartiin biltsiginnaa kan biraa dubbata. Boru abaa'uun kan biraa dubbata. Ummanni garuu tokkichuma kan. Ummanni Oromoo kanu. Ummata jaalatamaa fi ummata kabajamaa. Ummata gara fayyeessa, ummata gara laafessa, ummata hammataa, ummata jaalataa. Yeroo ammaa kan paartolee siyaasaa qabdee tunkuraa jirti. Tunkurarraa akka hafe immoo yeroo ammaa kan ummanni keenya kan qabatu wallaalee jaan jahaa jira. Mootummaa malee hin bulan. Mootummaa malee hin oolan. Mootummaan tokko immoo hammatee jaalatee sirna gadaatiin wal gorfatee wal deeffatee aantummaa saba keenyatiif oduu sabni keenya hin duune, oduu sabni keenya hin madaayin, oduu sabni keenya biyyarraa hin baqatin akkasitti wal bulchuu ture. Paartolee siyaasaa aantummaa saba keenyati waan walii galanii waan hayyoonni jedhe waan abbootiin gadaa jedhe fudhatanii walitti qanii saba kana tokko godhatu irra jira. Addaan qoodu, addaan bittinneessu, walakkaa seenanii kuni saba Oromoo rakkisaa jira. Saba Oromoo addaan facaasaa jira. Eenyummaa aadaa fi safuu saba Oromoo balleessaa jira. Asirrattis waan jenne jennaa asirrattis sirriitti marii hanqaachisinee ilaalla.
qabsoo uummata Oromoo. Uummanni Oromoo kaleessa jaarraa tokko falakkaa qabsaa'aa ture. Kan qabsaa'aa tureefis eenyummaa isaatiif. Yoo diinni hudhee jalumaa tarcha galee jalumaa baqatee eenyummaa isaatiin mormaa ture. Sirna gadaatillee harkatti qabataa ture. Uummanni Oromoo qabeenya saamamaa ture. Diinagdee isaatiin saamamaa ture uummanni Oromoo. Kun beekamaa. Har'a immoo uummanni Oromoo qabsaa'ee aangoon harka isaatiitti galee ilmaan Abbaa Gadaa yeroo nu bulchaa jirtutti yeroo Itoophiyaa bulchaa jirtutti uummanni Oromoo kan qabsaa'eef san argate. Gaafii mirgaa gaafataa ture san argate. Gaafii mirgaa kan Oromoon itti wareegamaa ture. Kan Oromoon itti biyyaa ba'aa ture. Kan Oromoon itti caccabaa itti dhiigaa ture san gaafii mirgaa argate. Kuni gaafidha. Achi keessatti qaacessinee ilaalla. Kan biraa diinagdee saba Oromooti. Diinagdeen saba Oromoo haasaamamus qabsoon saba Oromootis haasaamamus har'a garuu saamicha san irraa dandamatee Oromoon diinagdee horataa jira. Gamtaadhaan diinagdee horataa jira. Dhuunfaadhaan diinagdee horataa jira. Diinagdee Oromoon horate kan ammoo kan gamtaadhaan horate achi keessatti Oromoonni akka wal nyaatu. Oromoonni akka walirratti ka'ee wal bittinneessu. Jechuun amma warshaa tokko amma Oromoonni yoo bakka tokko banatti achi keessatti akka wal dhiiban, akka wal mancaasan, akka wal balleessan kanatu ilmaan Oromooti irratti hojjetamaa jira. Kanatu walii galtee ilmaan Oromoo dha. Sadarkaa guddaa kaasee aga sadarkaa xiqqaatitti. Ijoolleen teenya amma ka imaaxaa gurmooftee hojjettu gamtaadhaan hojjetti. Achi keessatti illee wanna diinagdee maallaqni gaan hin kennamne wal nyaachifti birrii sun. Birriin sun walitti buufti. Maal ta'aa deema diinagdeen Oromoo? Akka waliin galletti, akka hoggansa dhabetti laalamaa deema diinagdeen Oromoo sun. Biyyoota biraa hoggattoo fudhanne, biyyoota ollaa keenyaa hoggattoo fudhanne, ka akka naannoo Amaaraa, ka akka naannoo Tigraay, kana qabaa hoggattoo jennu kanan qaba. Darbee immoo abbootii qabeenyaa kanneen ofitti qabne nu baadhu nu ceesisi. Nu baadhu nu tarkaanfachiisi. Waan isa barbaachisu ijaaranii, diinagdeen ijaaranii, siyaasan ijaaranii qaruutu irra ture. Diinagdee Oromoo kana dandamachiisuuf qaruutu irra ture. Akkas godhamaa jira hoggattoo jennu akkas godhamaa jira. Sadarkaa walirratti duuluti. Sirni gadaa kana qabaare gattaa'e laallata. Diinagdeen gamtaan qaban, diinagdeen dhuunfaan qaban tokko kan biyyaati. Sanillee achi keessatti qaacessinee ilaalla. Nageenya fi saba Oromoo. Sabni Oromoo kun nageenya barbaada. Yeroo hundaa nageenya barbaada. Nagaa bultee nageenyi waan ta'etti gitanii miti. Nageenyi waan maallaqaan bitanii miti. Nageenyi sakandii takkaaf boora'uun irra jiru. Nageenyi. Yeroo ammaa kana komandi poostiin hin jira. Dhibee baraa kanaan wal qabatee komandi poostiin hin jira. Saniin dura lixarra komandi poostiitu jira. Kaabarra komandi poostiitu jira. Waraana wal qabatee. Achi keessatti tooftaa komandi poostii kana saba Oromoo ittiin qabatan. Tooftaa saba Oromoo ittiin qabatan haala hammayyaa'e. Teknikaa warra loltuutiin
teeknikaa warra siyaasatiin akka itti qabataa turan baay'ee kan nama rakkisu. Abbaan du'ee ilmi nafu, ilmi du'ee lafarraa harkifama, adda babaayitti rukutama, irra rukutamaa hin caccabama, dhiigatu irra lola'a. Tooftaan amma humni waraanaa ittiin nu bulchaa jiru kun tooftaa zabanaa Minilikiin dura Atseyoon tumanii caccabsanii ajjeesanii kanas tooftaa jijjiirratutu irra jira. Waraanni mootummaa tooftaa jijjiirutu irra jira. Biyyoonni guddatan bakka rakkinni jiru bishaaniin kan ari'an. Aara ija gubuun kan ari'an. Tooftaa san jijjiirratutu irra jira. Hanga ammaa tooftaa sun hin jijjiiramne. Keessattuu uummata Oromooti irratti hin hammaate. Ajjeechaan, gubuun, buqqisuun hin hammaate uummata Oromoo. Uummata Oromooti irratti hin hammaate. Maaliif uummanni Oromoo kaleessa sibbaa qabsoo ture irraa sibbaa qabsooti. Har'a immoo abbaa biyyummaa eegataa itti immoo darbee tuffatamee eenyummaan isaatillee sadarkaa arrabiitti deemaa jira uummanni Oromoo. Kanas tooftaa jijjiirutu irra jira. Asirrattis qaacceessinee ilaalla. Anamman hoggattoon jee wanna jiru wanna mootummaa wajjinii, wanna paartolee siyaasaa, wanna qabsoo uummata Oromoo, wanna diinagdee uummata Oromoo, wanna nageenya uummata Oromoo. Asirratti abbootiin gadaa sirriitti irratti hirmaannee sirriitti gadi qabnee qaacceessinee rakkina keenya himne yeroo ammaa kana wal dhiibuun nun baasu. Yeroo ammaa kana walitti gufuu ta'uun nun baasu. Gufuu wal jalaa buqqisu. Wal qarqaaru. Yeroo lamaa sadii dubbadhee jira. Ijoollumti baagadaa tunillee abooruu qabdi jedhee jira. Akka barbaadanii nafarsinaa jedhee miidiyaa irratti illee dubbadhee jira. Miidiyaan akka barbaadanitti afarsan, feesbuukiin akka barbaadetti afarsan. Kuni nama san oduun ta'in eenyummaa Oromoo balleessuuf. Mee warri feesbuukii ilaaltanii naannoo Amaaraa, naannoo Tigraay akka Oromoon guyyaa mara wal arrabsaa oolu, akka Oromoon aangawoota keenya guyyaa mara akka hin taane goonee poosti goonu jira hin jiru. Nutti abaase. Nutti abaase. Kan immoo diini nurratti hojjeturra immoo nu immoo harka rukunnaati, dibbee rukunnaati. Namni tokko abuuruu qaba. Jaarsi illee abuuruu qaba. Jaartiin illee mootummaan illee akkasuma abuuruu qaba. San immoo biyya sirna gadaatiin bultutti immoo cabsamee waarratee wanti kun gara badiitiitti nu oofaa jira. Kana akka laallannuuf waltajjii kana qopheessine ardaa marii wanni hunduu achi keessatti kaammate isin harka gahee jira. Yoo isin dubbifametti isiniif dubbifna. Markabuna Rabbi Gadaa Bentullu yaana Rabbi Gadaa kana duraan Oromoo ulkai irreessa qabanna ulkai irreessa qabanna Ben markabuna Rabbi Gadaa Kaitullu yaana Rabbi Gadaa kana duraan Oromoo ulkai irreessa qabanna ulkai irreessa qabanna kai Ada fi seenaa qabna amantii keenyuma waaqeffannaan kallachatumaa Oromooti. Kallachatumaa Oromooti. Duudhaa irreessa marga qabanne duudhaa irreessa marga qabanne isa rabbii tokkichaan galanni si haa ga'u jenne. Galanni si haa ga'u jenne. Boranaa barreentu
gajaguno galata rabbii gajaguno kai markabuna rabbi karanna bentullu yaana rabbi karanna kana duudhaan oromo urkai irreessa qabanna urkai irreessa qabanna kai 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 waaqeffannaan dura bamantii keenya urkai markaademno 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 dho'ee hadaan gammanne gadaan kuufa nuyi birraanis bari'e oromoo martuu dhiiraaf dubartii yaa'e malkaaf tulluutti walga'e ini jedha galata rabbii isaatiif waa shanan gadaa hundi ba'e foolleef doorii lubni dabalee yaa'e gammadee sirbaan achi ga'e waddeessaa fi kallacha bokkuu muude eebbisee hayyuun dura ba'e waaqeffannaan duudha bamantii keenya ol ka'i markaademno waaqeffannaan dura 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 bamantii keenya ol ka'i markaademno dho'ee hadaan gammanne gadaan kuufa nuyi birraanis bari'e oromoo martuu dhiiraaf dubartii yaa'e malkaaf tulluutti walga'e ini jedha galata rabbii isaatiif waa shanan gadaa hundi ba'e foolleef doorii lubni dabalee yaa'e gammadee sirbaan achi ga'e waddeessaa fi kallacha bokkuu muude eebbisee hayyuun dura ba'e waaqeffannaan dura bamantii keenya ol ka'i markaademno kai 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 karannaa waaqa tokkichaati markabuuna galloo keenya waaqeffannaan karannaa waaqa tokkichaati markabuuna galloo keenya waaqeffannaan amantii waaqa tokkichaati markabuuna galloo keenya waaqeffannaan amantii waaqa tokkichaati markabuuna galloo birraa yoo maskalaa oromoon irratti baheeti adiif diimaa galoo birraa yoo maskalaa oromoon irratti baheeti adiif diimaa galoo birraa yoo maskalaa oromoon irratti baheeti adiif diimaa galoo birraa yoo maskalaa oromoon irratti baheeti adiif diimaa galoo akka gaarii jirraa kuufaa gabbina gadaanii yoo habaaboo birroo akka gaarii jirraa kuufaa gabbina gadaanii yoo habaaboo birroo akka gaarii jirraa kuufaa roobee magarte racheenii yoo habaaboo birroo akka gaarii jirraa kuufaa roobee magarte racheenii yoo habaaboo birroo kuufaa gabbina gadaanii yoo habaaboo